Die that is standing here, questions and comments. Diidaat asuma nuuf dhaabbatta. Obbo Diidaat gaafii fi qeeqa fudhachuudhaaf qophiidha. Isinis waan hubattaniif waan jechuu barbaaddan isatti himuu dandeessu. Obbo Diidaat maqaa garaagaraa lamatu jira. Muslimii fi Muslim ka jedhu. Muslimii fi Muslim ka jedhu jechuun tokko. Kun rakkoo warroota biyya lixaa bira jiru. Maqaan sirrii Muslim kan jiru. Garuu yeroo tokko tokko jechoota qubee MU ju'uun jalqaban. Namni afaan Ingiliffaa dubbatu Muslim jee dubbisa. Akka Muslim jechuuti. Kanaaf namoonni tokko tokko hedduu dallanuun Muslim jettanii nu yaamuu hin qabdan jaan. Sababa kanaaf qubee itti dabaluun Muslim jedhamee akka yaamu godhan. Ta'us garaagarummaan qabu. Waan wal fakkaataa jechuu jirtu. Yesus Kiristoos nabiyyii ta'uu isaa amanteerta. Eeyyeen nabiyyii guddaadha. Kanaafuu ilma rabbii ta'uu isaa fudhattaa? Laali. Eeyyeenis lakki siin jechuu danda'a. Gama meetaaforiin dubbii fakkeessaatiin eeyyeen siin ja'a. Sunis rabbi macaafa keessatti namoota haalaan isaaf ajajamoo ta'an wayita ibsu ilmaan rabbii jechuudhaan isaan yaama. Haala saniin akka macaafaatti rabbi ilmaan hedduu qaba. Akka macaafa keessanitti jechuudha. Ilmaan hedduu qaba. Garuu namuma aadii kiristaanuma aadii tokko rabbi ilma meeqa qaba jee osoo gaafadhe tokko jee naa deebisa. Ilma tokkicha. Macaafa seera uumamaa Jenesis boqonnaa 6 lakkoofsa 2 irratti warri ilmaan waaqayyoo jaaman dubartoota namaa mimmiidhagoo ta'an arganii isaan keessaa filatanii fuudhanii haadha manaa godhatan jaamee ibsamee jira. Ilmaan waaqayyoo dubartoota ilma namaa fuudhanii ijoollee irraa argatan. Ijoolleen isaan jidduu argaman sunniin warra gurguddaa ilma namaa jedhamuun beekamu. Macaafa seera boo Exodus keessatti waaqayyo Israa'el ilma kiyya jechuun ibsee jira. Sanuu ilma kiyya kan duraati. Macaafa Ermiyaas raajichaa irratti Efreem ilma kiyya jee ibsee jira. Sanuu ilma kiyya kan hangafaati. Macaafa faarfannaa Saams keessatti rabbi Daawitiin haasawee ture. Daawit akkana jedhe waan rabbi na ajaje isinitti hima. Innis ati ilma kooti. Har'a si dhalche naan jee uummatatti himee jira. Macaafa kakuu haarawaa keessatti akka nutti himametti namoonni hafuura qulqulluun dhiibamanii rabbiif ajajaman ilmaan rabbii ta'uun isaanii himamee jira. Namni hunduu isaaf ilma ta'a. Waan rabbi ajaje fedhinnaa rabbii yookaan hordoftu gooftaan si keessa jira jechuudha. Akka dubbii warra Yihuudaatti ammoo ati ilma rabbiiti jechuudha. Kanaafuu kun dubbii fakkeessaatti metaphorical. Namni hundi kan ajaja rabbii hordofe ilma isaaf ta'a. Akkuma Yesuus Yihuudoota gariin isin abbaan keessan seexaana jee arrabseen tokkuma. Akkas jechuun namoonni sunniin akkuma seexaanaa gaafa ol dheeratuu fi eege qaban jechuudha. Yesuusii fi hiriyoonni isaa bareedaa ta'anii warri kun bifti isaanii fokkotaadha jechuudha. Lakki akkasii miti. Wayita inni isin abbaan keessan seexaana juu maal jechuu barbaadeeti? Akkas jechuun isaa isin yoo ajaja rabbii onnee keessanitti fudhachuu diddanii ajaja seexaanaa jala deemtan isin seexaana. Akka dubbii warra Yihuudaatti abbaan keessa seexaana jechuudha. Ammoo isin nama ajaja rabbii fudhattan yoo taatan akka dubbii warra Yihuudaatti abbaan keessa rabbi. Kanaafuu haala dubbii kanaatiin Yesus Kiristoos nu hundaa olitti ilma rabbiiti. Sababni isaa haga nuti rabbiif ajajamnu caalaa inni rabbiif amanamaa fi ajajamaadha. Haala kanaan Yesus ilma rabbiiti jechuu ni dandeenya. Garuu nuti musliimoonni warra kiristaanaa irraa waan adda ittiin taanu tokko qabna. Warri kiristaanaa Yesus ilma tokkicha rabbiif dhalate jaan. Ni dhalate malee hin uumamne jaan. Kun waan isaan itti amanani. Ni dhalate hin uumamne. Kanaafuu amma nama afaan Ingiliffaa dubbatu waa gaafachuu barbaada. Sababni isaa an namoota Ingiliffaa haasofne jaan caalaa afaan kana hubachuu danda'anitti fakkaata. Namoota kaawwan caalaa warra afaan Ingiliffaa haasawan waliin walitti dhufeenya qaba. Kanaaf akkana jee gaafadha. Obbo dhiifama naaf godhi. Wayita isin ni dhalate malee hin uumamne jettan. Maal irratti xiyyeeffachuu barbaaddaniiti? Yaaboo naa ibsime. Wayita ni dhalate malee hin uumamne jettan maal natti himuu barbaaddaniiti? Naa mana namni afaan Ingiliffaa dubbatu waggaa 40 anda'awaa keessatti dabarse irratti namni gootomee deebisaa dubbii tanaanaaf kenneen jiru. Nama Ameerikaa tokko kan Ingiliffa sirriitti danda'u tokkoon wal arge. Innis waaqayyootu dhalche jechuudha naan jedhe. Anis maal jeen? Innis deebisee lakki maal jechuu akka ta'e na gaafatte. Anis hiikkaa isaa sitti himu jira naan jedhe. Kanaafuu maal jechuu jirta reen jeen? Innis lakki maal jechuu akka ta'e qofa sitti himu jira naan jedhe. Anis wayitanii dhalate malee hin uumamne jettan isatu dhalche kan juu nuuf himuu barbaaddaniiti jeen. Innis deebisee lakki akkasii miti naan jedhe. Anis egaa akkas jechuun taane maal jechuudha reen jeen? Nuufis hin jidduutti waan hin taane uumaa jiraachuu keessan argitanii. Egaa akkas jechuun taane maaf akkas jette ree jeen? Sababni isaa ummata kiristaanaa biileenaan lakkaawaman kan dachii tanarra jiranii fi ummata muslimaa kan biileenaan lakkaawaman kan dachii tanarra jiran wanti adda qoodee jiru dubbitan. Dubbuma saniif jecha gargar baane. Karaa isin waan kana ittiin dubbattantu adda nu qoode. Tarii isin garaa keessan waan san jechaa jirtan ta'a. Akkasuma jechuu barbaaddaniiti ta'a. Garuu dubbii kana wayita dubbattan maal jechuu akka ta'e
afaanuma keessaniinuu beekuu hin dandeenye maal jechuu akka barbaaddan hin beeku kanaaf nuti musliimoonni wayitanii dhalate malee hin uumamne jettan ni rifanna kanaaf waan sanirraa of fageessine gartanii nuti dubbii irratti wal lolu jira maaf eega akkas jettaniin booda akkas jechuufi miti jettanii wakkattan akkuma namichi haadha warraa isaatiin aayyoo jee yaamutti aayyoo jaan waa ilmaan isaan itti haasawa garuu aayyoo jechaa yaama dhuguma isiin haadhateetii jeetiin gaafadhe innis lakkii jee isiin quxusuteeti miti jeetiin gaafadhe innis eeyyen jee isiin ayyadaateetii jeetiin gaafadhe innis lakkii jee ati bara aayyoo jettee yaamu jirta akkamitti haadhatee taati jeetiin gaafadhe lakki ilmaan kiyya aayyoo jaanii isii yaaman anis jecha san waan jaaladheef aayyoo jee isii yaamanaan jee yaa gowwaa nama duroomamaaf haadha warraa ta'e ta'uu isiin itti himneen jeen argitanii rakkoon keenya jechoota. Hafuurri qulqulluun wayita Mariyaam daa'im san ulfooytutti dhaqee dubbatee ture. Daa'imni isiin garaat qabatte sun ilma rabbiiti miti. Ammas wayita gaafii ta'e gaafattu dhimmanni dhalate malee hin uumamne juusan qalbii keessatti qabatteerta. Hubadhu Aadam rabbiin uumame sun waan fedhii isaatiin raawwatame. Anis atis ni amanna. Wanti inni uume hundi fedhii isaa sanirratti hundaa'e. Kun fayakun waan kanatti anis atis ni amanna. Garuu Yesuus waan abbaa hin qabneef abbaan isaa rabbi ta'uu qabaa jettan. Wanti an jechuu barbaadu wantoonni inni jalqaba uume hundi saree, booyyee fi harree abbaan isaanii eenyu? Abbaa wantoota kanneen hunda eenyu? Bararoo hantuuta eenyu abbaan? Rabbi. Dubbii biraatiin rabbi gooftaa jiraachisaa kaasaa uumaa nyaachisaa keenya. Gama biraatiin inni abbaa hunda keenyaati. Dhimma Yesuusii wal qabatee akkuma quraanni jeetti rabbi waan tokko uumuu yoo barbaade وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ربي وان توكو يوم مرتيسه وان سننتهي جان وانت سنس نمتا دبي براتي وانت توكو أكا مدتو يفعله وانت إني فعله سنس نتا دچي في سمين كن أكا أرغمو فعله وانت سنس نمته علمي نماتي سكو مهم برباده سنس نمته وان كان غرو غر براتي يادو هنكم ربي نولاني لوكي لفافوده بوچا نماتي غوده حفورة اتفوفه نمته جچو متي ammas dhoqqee biraa fuudhee boca arbaa itti godhee hafuura itti afuufee arba ta'e jechuu miti. Ammas dhoqqee biraa fuudhee hafuura itti afuufee waan biraa uume. Hin jireenis akkasuma jechuu miti. Wanti an jechuu barbaadu rabbiin kiyya akkasitti miti kan uumu. Hubannoon an rabbii kiyyaaf qabu kan akkasitti miti. Isin waan barbaaddan jechuu dandeessu. Quraanni rabbi wayita jalqabuma samii fi dachii uumu san وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إني وانت كيو مرتيسه وانسني تيجا وانت سني سني kitaaba qorontos keessatti amantiidhaan ni beektan samii fi dachii fedha rabbiitiin uumne wantoonni mul'atan kan hin mul'anne ta'an jaamee ibsamee jira kana jechuunis fedha rabbii hin mul'anne saniin wantoonni kun ni mul'atan haala kanaan rabbi uumaa abbaa jiraachisaa waan hundaa ta'a haa ta'u malee qaamaan ilma godhachuun isaaf hin malu jenna kanaafuu wantoonni kunniin fedhinnaa rabbiitiin uumaman abbaa malee dhalachuun kun Yesuus Aadam caalaa ilma rabbii taasisuu hin danda'u sababni isaa Aadam abbaa saadhaas hin qabu abbaa qabaachuu dhabuun Yesuus yoo ilma rabbii kataasisu Aadam ammoo Yesuus caalaa ilma rabbii ta'uudhaaf mirga qaba argite kanaafuu wanti kun dubbii fakkeessaati metaphorical rabbi fedhii isaatiin waa uuma ulfinni kan rabbiiti akkuma macaafni jiru wayita Yesuus wantoota mu'jizaa ta'an dalagu san namni tokko ulfinni rabbiif haa ta'u kan ilma namaatiif aangoo akkanaa kennee jedhe ulfinni kan rabbiiti irra deddeebi'uun jedhe Yesuus abbaa malee uumuu isaatiif ulfinni kan rabbiiti kana jechuun rabbi abbaa isaa ta'a jechuu miti akkuma Yesuusiif abbaa ta'etti nuufis abbaa akkuma isin yaadattan Yesuus Kiristoos wayita rabbi kadhatu hotta akkaataa rabbi itti kadhatanii isin barsiisaa jedhe kadhannaan sunis abbaa keenya kan samii irra jirtu wayita kana namichi Yahudaa jedhamus keessa jira kanaafuu rabbi abbaa Yahudaatis ture jechuudha abbaa keenya kan samii gubbaa jirtu maqaan kee haa ulfeeffamu mootummaan tee haa dhuftu mootummaan tee dachii fi samii irratti haa ijaaramtuu jee barsiise kanaaf rabbiin olaanee abbaa nama hundaati jenna garuu inni ilma hin dhalfatu nuti dubbii isin waan san ittiin ibsuuf fayyadamtan mormina akka dubbii fakkeessaatti Yesuus ilma rabbiiti garuu ilma inni dhalfatee miti nuti musliimoonni akkana amanu. It's preeminent in the Son of God metaphorically, but physically not. This is the Muslim stand.